fuulaaf keenyaaf nuuf ta'an saamunaa saafaanaa faayidaa isaa wal faana haasofnaa ofii kootiif fayyadamaa kanan ture. Faayidaa isaa isiniif himachaadha. Hashama akkam jirtu hordoftoonni koo hundi keessan nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaadha gooftaaf haa galatu. Tole kaa turtiin keessan hanga dhumaa ana faana haa ta'u isiniin jedha. Chaanaalii kana subscribe, like, share yaada qabdan immoo komentii jala naaf kaa'u hin dagatinaa isiniin jedha. እና ጨልቀበ ዱራ እራ ከነስኒ ሂሙ ሳሙናadha ሳሙና fuula jechuudha ሳሙና fuula ani fayyadamaa jiru sinimmo gosa fuula keessanii callistanii kan nam tokko fayyadamtu utuu hin taane gosa fuula keessanii irra dhaabbattanii yookiin sarratti hundooftanii faarmaasii dhaqxanii osoo bitattanii gaariidha. Saamunaa fi saaniskiriimis ta'e waan kamiyyuu calliftanii suuqirraa bitattu utuu hin taane faarmaasirraa kan fuula keessa wajjinii deemu utoo bitattanii baay'ee gaariidha jechuudha. Gabaarraa callistanii bitattu yoo ta'e tarii birrii isaa xiqqaa ta'uu danda'a. Birrii san laaltanii bitattu yoo ta'e orjinaala miti yoo ta'e caalatti fuula keessan balleessuu danda'a jechuudha. Fuula keessan tolcha otoo hin taane fuula keessan balleessuu danda'a. Hundi orjinaala miti waan ta'e jechuudha. Isa kana of eeggachaa otoo ilaaltanii bitattanii baay'ee hariifidha jechuudha. Hani saamunaa kanaa fi saaniskiriimii seeraamik viitaamin kan jedhu isa utuu hin fayyadamin dura fuulli kan koo baay'ee madaatii qaba jechuudha. Baay'ee fuulli koo gogaadha. Gaaf kolfu minaaminillee inni intinaan dadachaa jechuudha. Gaaf isiniin jedhu waan goggogee jechuudha. Gogaa garmaleessaa waan goggogee fi baay'ee ashaboo fakkaata jechuudha keessa darba. Innaan kanaafi maal isinii jechuu barbaade gosa fuula keessanii gaafa bartan waan fuula keessaniif barbaachisu laallattanii faarmaasiirraa osoo bitattanii baay'ee gaariidha jechuudha. Tarii birrii baay'ee ta'uu danda'a garuu kan caalu fuula keessanii mataa keessanii jechuudha. Dursa ofii keessaniif iddoo kennaa sanaan booddee waan biraatti itti darbitan jechaadha. Fakkeenyaaf amma ani mataan kan koo duraan jechuudha saamunaa ta'ee saaniskiriimii ta'ee in fayyadamu calliseetuman bakka saamunuma hargee fuula koo dhiqataati waanuma hargee dibataatiin ture jechuudha. Sanarraan kan ka'e fuulli koo badaatii deemee jechuudha. Kanaafi waan kamii alatti waan kamii olitti ofii keessanii fi iddoo qabaachuu qabdu jechuudha. Dursa ofii keessaniif yoo iddoo qabaattan nam kan biraatiif yaaduu dandeessan waan ta'eef. Tarii birrii isaa baay'ee ta'uu danda'a. Haa ta'u malee garuu si dursuu hin jiru. Yoo dursa ofii keetiif iddoo qabaatte, yoo dursa of kunuunsite, yoo dursa ofii keetiif kennite nama kan biraatti taata waan ta'eef jechuudha. Achi gosi fuulaa nam tokko tokko uumamumaan goggogaadha. Gosi fuula nam tokko tokko immoo jiidhaa fi gogaa wal keessa. Gosi nam tokko tokko immoo uumamumaan wazii fi jiidha qabaa jechuudha. Angaruu fuulli kan koo durumarraayyuu kaasee gogaadha jechuudha. Baay'ee goggogaadha. Innaa yeroo tokko tokko duraan vaaziliinii dibataa ture jechuudha. Vaaziliinii yoo galgala ta'e malee guyyaa baay'ee nama gurraachessa jechuudha. Meebii galgala. Isumayyuu immoo fuula namaa hin cufa jechuudha vaaziliinii yeroo mara yoo dibatan. Kanaafi dirqama yaanii saamunaa tokko dhaabataa saamunaa fuula kee tasmaamaa bitachuun dirqamadha jechuudha. Ana fuula kootiif kan na tasmaamaa saamunaa kanadha. Kan fuula kootiif naaf ta'e jechaadha. Orjinaala isaa ilaaltanii faarmaasiirraa wayii suuqii amantaan tokkorraa yoo bitatan malee callistanii gabaarraa yoo bittan fuula keessan miidhuu danda'a jechuudha. Amma kan koo fuulli garmalee jiidha miti waziidha gogaadha jechuu ture. Amma garuu wazii godhataa ture saamunaa kanarraan kan ka'e jechuudha. Saamunaan kun baay'ee anaaf ta'ee jira jechuudha. Warroonni akkanan isinitti hime fuulli keessa fuula kiyyaa wal fakkaataa yoo ta'e saamunaa kana yoo fayyadamtan yeroo hundumayyuu xiqqeessitanii yoo fayyadamtan ji'a baay'ee sin gargaaraa jechuudha. Yoo xixiqqeessitanii fayyadamtan ji'oota baay'ee sin gargaara. Saamunaan kun jechaadha. Fuula keessan qofadha kan itti fayyadamtan waan ta'eef innaa amma kamiyyuu yoo ta'e orjinaala kan ta'e yoo bitattan baay'ee shaggaadha jechuudha. Orjinaala kan taane yoo bittan garuu fuula keessan sin miidhuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti
kanan bitattan yoo ta'e saamunaa Doobii kan jedhamu saamunaa kafuula yoo fayyadamtan innillee gaariidha jechuudha. Warroonni immoo fuulli nama gargar akkuma isiniin jedhe kafuula keessan sin tasmaammoo faarmaasii dhattanii gaafattanii kafuula gogaa kafuula jiidhaa fi gogaa wal keessa jira miire kan sanas yoo ta'e yoo gaafattan isaan siniif laatan jechuudha. Kanaafi dhattanii fayyadamuu qabdu jechuudha. Inni kan biraan saaniskiriimiidha. Saaniskiriimii guyyaa hundumaa fayyadamuun dirqamadha. Saaniskiriimii guyyaa hundumayyuu gaaf kaatu gaaf saamunaa kanaan dhiqattee erga goggogsitee fooxaa nutsuu ta'e yookiin wanta nutsuu ta'e erga goggogfattee booddee saaniskiriimii sirriitti dibachuu qabda jechuudha. Fuula kan kee sirriitti dibachuu qabda. Xiqquma ishii xabxab goota utuu hin taane sirriitti itti naqxee fuula kee hunda waliin geessee ganama akka fuula kee dhiqatteen kana dibatta jechuudha. Aduutti utuu kana hin dibatiin gadi ba'uu hin qabdu jechuudha. Saaniskiriimiin qaama namaatiif gogaa fuula keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Namoonni maal fayyadamta fuula keetiif nan jechaa turtanii viidiyoo kana yoo dhaggeeffattan baay'ee siif fayyada. Sababii isaa fuulli koo duraanii baay'ee madaatii qaba, baay'ina goggogaa, baay'ee fuulli kan koo baay'ee na rakkisaa ture jechuudha. Ani qoricha faarmaasiirraa hin dhalamne hin jiru jechuudha. Qoricha faarmaasiirraa dhalabaa ture yookiis fichisiisaa ture. Yeroodhaaf madaatii sun narraa badaa garuu deebi'ee dhufaa jechuudha. Qoricha mana yaalaatii irraa fudhataa ture jechuudha. Madaatii sana fayyisuu dhibbatti narraa balleessuu hin dandeenye. Garuu saamunaa kanaa fi saaniskiriimii kana dhaabbataatti erga fayyadamuu qabee dhaamaa deeme jechuudha. Madaatii suni yeroo tokkicha sirii isaa dhabamuutuu hin taane dhawaata fuula kan keerraa dhaamaatii deema jechuudha. Sababii isaa fuulli koo duraan gogaa ture suni saaniskiriimii kana ganama yeroo hundumaa yeroon dhiqadhu aduutti yeroon ba'u yeroo mana keessa hojjedhu illee yoo fayyadame kun jechuudha wazii fuulallee deebisaa jira. Fuula namaallee baay'ee astakaakala jechaadha. Saaniskiriimiin dhugaa dubbachuudha baay'ee ariifidha jechuudha. Awaddadu malee baay'ee shaggaadha jechuudha. Yeroo hundumaa yoo itti fayyadamtan baay'ee shaggaadha saaniskiriimiin keessumaa. Fuula nama kamiitiifuu fuula dhiiraa ta'ee fuula shamarranii ta'ee fuula nama kamiitiifuu saaniskiriimiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana malee aduutti gadi baate madaatii si qabata jechuudha. Inna dirqama saaniskiriimiin fuula keenyaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Saaniskiriimii malee yoo aduu keessa deemne madaatii qaba jechuudha. Walumaan qabatti kun lamaan ergan xaqqabamuu qabeena fuulli koo baay'ee astakaakalama yookiin baay'ee deebi'aa ture. Kan duraa fuulli koo goggogaa ashabuu fakkaatu sun amma ifaatii dhufe jechuudha. Amma wazii godhataatii dhufe baay'ee fuula bareedaa ta'aatii dhufe jechuudha. Kanaafi saamunaa kanaa fi saaniskiriimii kana dirqama barbaachisa jechuudha. Kan biraa yeroo tokko kanadha kana dibadhu niivaa jechuudha. Yeroo tokko yeroo hunda dibadha miti yeroo tokko kana fayyadama erga kana dibadhee booddee jechuudha. Yookiis galgala yeroo tokko kana fayyadama. Yeroo tokko immoo vaaziliinii fayyadama. Badaadhuma dhaabataadhaan kana fayyadamutu isaan kana lamaanii malee dibata fuulaa badaa fayyadamuun. Yaani dirqama yeroo hunda fayyadamu jechuudha. Yeroo darbeedha galgala vaaziliin dibadha ganama saamunaa kana shogoree dhiqadha jechuudha. Yeroo tokko immoo kana fayyadama. Kunillee shaggaadha jechuudha. Warroonni immoo fuulli keessanii wazii qabu saamunaa hin jira jechuudha. Kan biraa kanuma ta'ee kan biraa isiniif laatanii warroonni finniisni sin rakkisu warroonni fuulli keessan jiidhaa ta'e jechuudha. Yookiis uumamaan jiidhaa qabu kan biraa isiniif kennu waan ta'eef faarmaasii otoo dhattanii baay'ee filatamaadha jechuudha. Callistanii garuu kubirrii onlaayinii irraan kan fidan namaa fidan yoo xalabattanii fuula keessan miidhuu danda'a. Miknaatu
oriijinaala miti waan ta'eef jechuudha. Birrii xiqqaadha isinii fiduu danda'u garuu fuula keessan miidhuu danda'a. Kanaaf birrii isaa baay'atullee faarmaasiirraa yookiis immoo oriijinaala kan ta'e adda baafattanii yoo bitattan baay'ee shaggaadha isiniin jedha. An garuu ergan kana fayyadamee fuulli koo astagaagalamaatti dhufe, fuulli koo bareedaa wazii godhataa dhufe, madaatii sunillee dhaamatii dhufe jechuudha. Innaa kanaatiif obboleeyyan koo ofii keessanii mataa keessan eeggadhaa isiniin jedha. Obboleeyyan shamarranii keessumaa warroonni ala keessa hojjetan gaafa isiniin jedhu gibbiifaa kan xaragaan jiraachuu danda'u. Suni sanskiriimii malee yoo gadi baate fuulli kee madaatiidhaan fuulli kee akkaataa garaagaraattis yaalaatii baduu danda'a. Kanaaf sanskiriimii yeroo hundumaa xaqqamamuun dirqama keenya jechuudha. Akkasuma warroonni nyaata hojjettanillee ho'a ibidda waan ta'eef dirqama sanskiriimii sin barbaachisaa. Sanskiriimii saamunaasaa kireemii seeraa jechuudha. Fuula keessaniif bitattanii fayyadamuun dirqama keessanii jechuudha. Birrii bichaa walitti kuufachuu otoo hin taane bifa keessanillee seeraan eeggachuu dandeessuun jedha. Keessumaa ijoolleen qola namaa keessa jirtanii saamunaa seeraa, sanskiriimii, kireemii seeraa bitattanii fuula keessan seeraan kunuunfachuu qabdu isiniin jedha. Jalqabaa kaastanii hanga ammaatti kan na wajjiniin turtan dhaggeeffataa kan turtanii galatooma isiniin jecha. Yaada qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'aa. Subscribe, like, share yaada qabdan koomentii jala naaf kaa'u hin dagatinaa. Viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Ciao.